Akka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota leensaa murunaa faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo chaanaala kanaaf ara hortaatan subscribe godhaati garamaati keenyatti makamaa like yitoon godheen viidiyoo kana hadaraa keessanii dhaggeeffatina warreen har'aa waanan isinitti muu qabu tokko hin qaba jechuudha. Ani leensaan anuma ati immoo atuma suma sigalee maal jechuu barbaadetanii jireenya koo keessas hin galeenii bareedina koo keessas hin dhufiinii fokkisummaa koo keessas hin dhufiinii boosummaa koo keessas hin dhufiinii siin galchuu jireenyi koo anumaaf ta'a jireenyi keessumaaf ta'a maal si galchee jechuu dhufe warra koomentii jala deemanii bara tin bak akka dhufu bak betu absiti warra boostan bak yeun shiro boosan hojjetu tokko jira warri boosan yeroo shiro hojjetani jira bak kan mu'aa nama qabummo jettechuudha shirooni nama mu'aa qabu jechuudha shiroon nama immoo shiroo hojjechuun barreechuudha infurdisu bak dokkee jechuudhaan akka kan baadiyyaa mi'aa bareedduudha baay'ee akkasii jechuudha kan jireenyi keessa hin galle jireenya namaa keessa dhuftee ta'u kan jettu lekkii keessatti immoo dhufeerra. Kan keetu jireenya kee hin jiraanne jireenya nama maaltu si dubbisee maaltu keessa fidee xaw si godhasti akka sukkaarannaa waan bishaan keessa amma soogidda dhiisa soogidda yookiin mi'aa yookiin xaamisa xiqqoo jijjiirachuudha yoo itti baay'achuu baate mi'aa barbarree bishaan keessa buuste malkee ishii jijjiirte jechuudha dhuftee akka barbarree xaw jettee keessa maa buuta mee jireenya namaa keessa daraawaqa. Jireenyi siin galle jechuudha. Maaltu ta'e seetan ijoollee? Egaa namni har'a siin jedhu kuni dhumarra maqaa kee dhayeetanii amma garuu maqaa kee hin dha'u jechuudha. Ani miqqanyaa baay'een qaba ijoollee. Miqqanyaa biyya Arabaan deemaa jennaan dhuftee mulunaa itti dawwaluu kaate jechuudha. Mulunaa itti dawwaluu eegalte. Mulunati dawwalu eegalteetu imoodhaan WhatsAppidhaan reekoordii kee dhaggeeffadhe barreeffama kee arge maal abbaa keessi galchi mana namaa teessee waa'ee jireenya namaa keessa dhuftee kan buutu waa'ee jireenya namaa keessa kan galtu guddinni koo sin ilaallatu gaddeebi'uun koo sin ilaallatu gammachuun koo sin ilaallatu gaddi koo sin ilaallatu maal abbaa keessi galchee mana koo keessa buuta dhufte tokkommoo waa'ee malkii waa'ee bareedina kooti ani dhuguma sawaaqaaf lafaati meekaappii tokko dibadhu akka duratti illee kireemii dibachaa hin jiru jechuudha kireemii fixeetanii baazileenii manii kanuma mucaa dibuuni isa kan mucaa baay'ee wajjii bitamaa jechuudha mucaa kan hin dibachuudha isumanii akkatti xaragadhe jechuudha. Akka nama meekaappii hin dibanne akka kee meekaappii laqallaqadhee asin baane malkii unkuu qabuun hin as bahe waan qabuun agarsiise of jajuun dhanne of tuuluun dhanne of gaaraan of ga'uun dhanne gaduma of qabeen ammumaan jiruun mul'ise bakka siin galchuun jechuudha ammumaan jiruun of mul'ise jechuudha. Erga galteen fokkistee erga galteen bushooftee erga galteen boosomtee erga galtee waan taate kan jettee odeessitu nama biraatti ani dhaga'u na seeteetu waayu maal abbaa keessi galche qawqaawaa kulkullee qiraaqimboo maal si galche jireenya kee beektaati ofoo beektaa mee of ilaali mastaawutii osu bukkee jiraate akkatti of ilaali ta'u beektaa abbaan taate waan ta'eef akkatti of ilaali mastaawutiin bira jira taana innaanatti quba kee tokko qabdu qubni ishiin kun arfan sitti garagalti jechuudha argite
Innan quba isa kana isinitti qabu qubni lamaan kun iyyuu as garagaltu ishiin sadan kun anatti garagaltee jirti jechuudha. Laala nama yoo waa jettan anoo maalin laata? Anoo nama akkamiiti laata? Anoo nama shii gadiiti moo nama shii oliiti jedha of madaalaa badhaa waan tokko nama annaa jettanii jechuudha. Isinii galee dhumarra maqaa keen dubbadha'eera. Jibba maalirraa qabda? Rakkina maalirraa qabda? Mul'una wajjin walitti na hidhummoo kaate? Walitti na takaaluu kaate? Waa'ee Dubaay deemuu koo maal si galche? Waa'ee dhiisuu koos maal si galche? Waa'ee mana kootiis maal si galche? Kanin hojjedhu ofiif, kanin dhiisus ofiif. Maal si galche? Nan deema maaltu si aarsiise guggube? Kana durasi qubaa kee mucaa guddistee ammasii kamti qubaa kee mucaa guddistaa maal si dhibe? Maal si dhibe qoy? Ani yaa Misiraach suura kennee paaspoortiis kennee jira jechuudha deemuudhaaf. Mucaa kiyya immoo singalchu abbaa naa qabu jechuudha nama naa qabu singalchu. Ani mul'una walii galle dhiifni maal si galche qoy? Maal si galche? Karaa keessaa si rikoordi si keenya naa deebisuu didde. Isa iyyuu immoo maal rikoordi itti gootee eenyatti ka'e jechuudha mul'unaan maaliif naan jedhe. Maal si dhibee rikoordii koo immoo dhaggeeffattee calliste. Maal si galche qoy? Dhugaan namni baay'ee na ajaa'iba ijoollee. Nagarrama jechuudha jireenya namaa keessa dhaqee obu. Amma mee waan tokkoon isinitti himame. Mucaa abbaa manaa fi haadha manaa jira jechuudha. Abbaan manaa fi haati manaa suni biyya Arabaa wal ergatanii jechuudha. Inni biyya Arabaa ergate jechuudha. Yeroo ergatu haati manaa dhattee ji'a 3 teesseetu ija kee arguun barbaadu jetteen. Maaliif jennaan? Kana irras hin barbaadu jetteen. Maaliif? Dubbii jedduu isaanii jira. Maaliif? Obboleettiin isaa haadholumti isaa jechuudha. Dubbii Dubaayee jirti jechuudha haadholumti isaa. Haadhoon namicha sanaa jechuudha. Maal jettiini? Ishii duratti goddanyaa qabaayyuu goddanyaa isaa afaan walitti deebi'ee walitti haasaa jira. Wajjin jiraachaa jiru. Akkasittiini ati erga deemtee sirriirran jiru jettiin haadholumti isaa jechuudha. Ishiin hoo maal jetti? Kanarraa ija kee arguun barbaadu jetteen. Ilaala. Oduun ittiin dhufne hin jiru ishiitti. Baaltaan ittiin baalteessine hin jiru. Jireenya namaa keessa mucaan kun qulqulluudha maa tokko wanti inni godhe hin jiru jechuudha. Nama wajjinis walitti dhufne isin meema jiraata jechuudha. Sini galee baaltaadha malee jedduu kan jiru jechuudha. Akkuma sanaa anaan mul'unaa walitti dhufte. Abbaa warraa kiyyaa fi ana walitti dhufte jechuudha. Ayya nama. Ay biyya lafaa. Ay biyya lafaa. Ay biyya lafaa. Ay biyya lafaa. Malkiin kun kanuma gaannati malkii waa'ee malkeetti kanuma maal wanti itti fidu hin jiru. Bakka gurraattiidhuma maal itti fidu hin jiru. Daa'ima kun guddifachaa jira. Waa'ee deemsa kootii immoo ji'a lamaan kanatti eegi taa'eeti. Yeroo nan Dubaayee taa'ee taasa'u jechuudha. Baay'ee manumaan dhufe sanan manumaan dura hojjedhe sana achuma dhaquufan maal si galche gaa? Isa wajjin walii galeera maal si dhibee qoy maaltu si galche? Si galchaa? Ijoollee maaluma godhuun jedhe? Yaa biyya lafaa, yaa biyya lafaa, yaa namaa, yaa namaa, yaa namaa, yaa namaa. Yaa namaa, wayya namaa, wayya namaa, wayya namaa, wayya namaa, wayya namaa, wayya namaa. Maal godhuun jedhe? Maaltu si gubee waa'ee keenyaa? Ati itti dhiisaadha, ati maaloodha, ati nama gaariidha. Maal abbaa keessi galche qoye?
ati jechuudha maqaa kee dhayeetanii siin jedha rikoordii koo dhaggeeffattee naa deebisuu didamti baay'een gaddechuudha jedduu abbaa manaa fi haadha manaa jedduu namni seenuu jechuun baaltanyaa waree qiraacii qiraaqimboon an beeku dhugaa mal anotoo ta'e jechuudha maa obboleetti kun ta'e jedduun seenuu jechuudha mana namaa jedduun seenuu jechuudha